revelation of Jesus Christ, which God gave him to show his servants things that must soon take place. And he sent and signified it by his angel to his servant John, who bore witness to the word of God and to the testimony of Jesus Christ, to all things that he saw. Akkam jirtu nagaaf araarri waaqayyoo hunduma keessaniif baay'atu jecha guyyaa irraa kana walii wajjin kan nuti ilaallu kutaa lammaffaa isaadha. Innis matureen isaa dhiphina kan jedhudha. Dhiphinni miidhaan isaa maalidha? Yookiis bu'aan isaa, bu'aan dhiphinaa maal akka ta'e tuqaalee jijjiiran gaggaabsinee ilaalla. Kutaa taanus yeroo taanatti argachuu dandeessu. Dhiphinniif muddamni gara dhukkubaatti nama geessuu danda'u. Wantoonni kun wantoota beekamoodha. Wantoota nuti hubachuu danda'u qabnuudhaan. Bu'aan isaa maali kan jiru? Bu'aan dhiphinaa maali kan jiru? Akkuma kana dhiphina wanta yeroo darbeerraa wantoonni argamuu danda'an keessaa inni jalqabaa tasgabbii dhabuudhaan tuqaa tokkoffaa irratti kan nuti ilaallu tasgabbii dhabu. Bu'aa dhiphinaa kan yeroo darbeerraa wanti nuti ilaallu wanta bu'aa dhiphinaa yeroo darbee gaafa yaadnu sana qofaa irratti sammuun keenya gaafa hidhamu tasgabbii argachuu hin dandeenyu. Sammuun keenya baay'ee jeeqama, tasgabbii dhabna jechuudha. Inni lammaffaa wanti nuti ilaallu hojii idilee ofii akka hin hojjenne godhaan bu'aan dhiphinaa kan yeroo darbee. Hojii idilee ofii akka hin hojjenne godhaan. Namni miidhamaan tokko kaayyoo akka hin qabnetti itti dhagahamuu hin danda'an. Fakkeenyaaf dubarri miidhaan saalaa irra ga'e tokko dhiiraa wajjin hawaasummaa uumuun itti cimaan. Sababiin isaa gaafa hundumaa akka wanta miidhaan cimaa irra ga'ettidha kan isheen yaaddu. Jechuunis hojii idilee ofii seeraan hojjechuu hin dandeessuun. Hawaasa wajjin hariiroo gaarii ta'e uumuu hin dandeessu. Keessattiyyuu hiriyaa ishee dhiira faana jechuudha. Sababiin isaa miidhaan saalaa karaa dhiiraadha kan inni irra ga'e waan ta'eef. Tasgabbii argachuu hin dandeessu, hojii idilee ofii seeraan hojjechuu hin dandeessu. Inni kan biraan inni sadaffaa ilaalcha diinummaa nutti uumuu danda'an. Bu'aan dhiphina yeroo darbee wanta darbeef gaafa hundumaa kan dhiphannu yoo taaneef ilaalchi diinummaadha kan sammuu keenya keessatti uumamu. Namni miidhamaan naannoo isaa irraa amantaa hin qabu gaafa hundumaa. Yaada nama kan biraas akka kiyyoo isaaf kaa'ametti ilaala. Mataa isaas akka waan cunqursaadhaaf garbametti lakkaa'uu danda'an. Isaan kun maalidha? Namoota kan biroo waliin ilaalcha diinummaa akka inni qabaatu isa keessatti uumaa akka namoota kan biroo jibbu. Hawaasa isaa keessaa amantaan qabu yookiis amantaan argatuun. Namni tokko yaada isa fayyadu yoo isaaf dhiyeessu yaadni suni akka wanta inni kiyyoo isaaf kaa'ame jechuun akka wanta inni isa miidhutti gaafa hundumaa itti yaaduu danda'an. Cunqursaadhaaf wanta inni isa saaxilu akka itti yaaduu danda'an. Bu'aa dhiphina darbee gaafa yaadnu jechuudha. Miidhaa kanadha kan inni irraa ga'u. Inni kan biraan gadda nurratti himuu danda'a. Jireenyi keenya gaafa hundumaa gaddaan akka inni dhumu, gaddaan akka inni darbu nurratti himuu hin danda'an. Namni dhiphate tokko akka ulfina dhabeetti nama jaallatu waan dhabe waan itti fakkaatuuf gaafa hundumaadha kan inni gaddi jireenya isaa keessa jiraatu. Wanta darbeef gaafa dhiphannu yookiis wanta darbeef gaafa jeeqamnuun. Inni kan biraan fedhii nyaataa dhabuudhaa fi miira nyaataa walirraa hin cinne nu keessatti himuu danda'an. Fedhii nyaataa dhabuu dandeenyaan. Yoo maal ta'e wanta darbeef gaafa dhiphannu sammuun keenya irratti sababii irratti ijaaramee jiruuf yookiis waan sana qofa sammuun keenya sababa qabatee jiruuf waan sanaaf gaafa yaadnuuf gaafa nyaataallee nyaata sana gaafa nyaannu soorata gaafa soorannu fedhii malee soorata tokko soorachuu dandeenyaan. Miira nyaataa dhabuu, miira nyaata fedhuu keessa ofii keenya baduu danda'an waan sana gaafa yaadnu jechuudha. Kun kutaa tokkoffaa isaadha. Kutaa itti aanutti kan waliin ilaallu dhiphina akkamittiin dhiisuu dandeenya kan jiru waliin ilaallan.